Addunyaan cufti nagaa. Harka walitti buusaa isa nagaa nuuf kennu galateeffadhaa. Isa nagaa nuuf kennu. Nagaatu ta'a isatu dubbattee dhannana mana. Arrabni amantootaa eebba qaba. Mee ameen. Mee nagaatu ta'a jedhame. Haleluuyaa. Egaa guyyaa har'aa egaa si waliin oola guyyaa guutuu Efesoon boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 14 amma 15 kan jedhu ka'umsa akka godhadhuuf naaf kenname. Isa sana akka sagalee Waaqayyoo dubbifannee ergas immoo yaada barumsa guyyaa har'aatiif qabannee gara fudhachuu barachuutti deemna. Efesoon boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 14 amma 15 luqqisii lama qofadha. Ulfina Waaqayyootiif ulfina sagalee Waaqayyootiif kaanee dhaabannee gatteenye natti tola. Waaqayyo sana eebbisuu warri dandeenyu gooftaan sana eebbisu. Egaa Efesoon boqonnaa isaa 4 lakkoofsa 14 amma 15 kutaa kanarratti akkan qophaa'udha kan naaf kenname. Akkas jedha. Egaa nuyi si'achi ijoolleedhaan asiif achi rukutu warra qilleensa barsiisa namoota axaarotaatiin haxxummaa isaanii isa gowwomsaadhaan raawwatamuunis fudhataman hin taanu. Egaa si'achi ijoollee hin taanu. Nama biraatiin si'achi ijoollee hin taanu jedhaan. Kana amannaa jedha attaasaa. Kana amannaa jaalalaan dubbii dhugaa dubbachaa kottaa karaa hundumaan gara isa mataa nuuf ta'e gara Kiristoositti hin guddannaa. Waaqayyo sana eebbisu ta'a. Kottaa karaa hundumaan mataa isa nuuf ta'e gara eenyutti hin guddannaa? Gara Kiristoositti hin guddannaa. Yaadi waliigalaa kutaa kanaa ijoollee hin ta'inaadha. Ijoollee hin ta'inaa. Garuu immoo karaa hundumaan gara Kiristoositti, karaa hundumaan isa fakkaachuutti guddadhaadha. Egaa ijoollee hin ta'inaa yoo jedhu ijoollummaa qeeqaan jiru. Ijoollummaa yookaan immoo sadarkaa ijoollummaa yookaan ijoollee qeeqaan jiru. Kitaabni qulqulluun keenya ijoolleedhaaf bakka guddaa qaba. Ijoolleen gara koo maal godhaneedha? Haa dhufaniidha gooftaan Yesuus. Ijoolleen gara koo haa dhufani. Akkuma argitan amma lubi waamanii kadhatanii fi eebbisanii barumsatti geggeessan. Kitaabni qulqulluun ijoolleedhaaf bakka guddaa qaba. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti waan ta'aniif. Ameen. Egaa ijoolleen gara koo haa dhufan akkuma waldaan bakka guddaa kennituuf bakka guddaa kennaaf. Garuu immoo kutaan kun kan dubbatu waa'ee sadarkaa guddina ijoollummaati. Waa'ee sadarkaa guddina ijoollummaa irratti egaa sadarkaa guddina ijoollummaa irratti ijoolleen tasgabbaa'oo miti akkuma asirratti arginu kan. Asuma achi raafamu waanuma argan duukaa fiigu waanuma biliclicii jaallatu waanuma biliclicii jaallatu bakka ho'i jiru bakka woci jiru bakka taphi jiru jaallatu because sadarkaa isaaniiti waan ta'eef sadarkaa isaaniiti. Isin garuu edhagaa ijoolleen ta'inaa anuun jedhaga ijoolleen ta'inaa. Egaa amma manatti amma ijoollee qabnu hayyuuf nagaa nama gurguddachaa jiru egaa kompitishinii garaagaraa keessa jiru lamaan isaanii amma kun tokko yoo qabate sunis fidi jedha. Amma manatti yoo televezyiinii qophii ijoollee sagantaa ijoollee bannuuf achiin immoo haati hojii irraan dhufti. Gaafa isheen dhuftu immoo televezyiinii dhiisanii amma immoo bilbila fideedhu. Bilbila isheetiin immoo sagantaa ijoollee kan biraa banatu. Gaafa dhufu immoo amma jalqaba televezyiinii dhiisanii bilbila isheetti. Gaafa isheen dhuftu immoo amma immoo kan ishee dhiisanii kan kee fideedhu. Mee laalu jedhanii kana fuudhu. Fookasiin godha waan tokko irratti waan biraa yoo argan immoo ammas garuma sanatti deemu. Tapha yoo alatti dhagaan immoo sagalee ijoollee yoo dhagaan immoo tiivichi sinafaa bilbilichi sinafaa gara laatti fiigu. Gara taphi jiru gara waci jirutti fiigu. Tapha jaallatu waca jaallatu waan xixiqqaa jaallatu sadarkaa isaaniiti waan ta'eef. Egaa waanuma argan duukaa fiigu. Nama biraatiin taphni fi wacni biyya lafaa sin fudhatin jedhaan. Kanaafuu amma ijoolleen sadarkaa isaaniiti waan ta'eef yooma televezyiiniin baname Itoophiyaa televezyiinii yookaan seekular miidiyaa levantane yooma muuziqaa wayii beeksisa duukaa dhufe jechuu jalqabu isaan bakka. Isaan muuziqaa itti barbaadu. Itti muddiinis dhufnaan inuma jedhu itti qabsiisinis dhufnaan inuma jedhu. Maafi sadarkaa isaaniiti? Sadarkaa isaaniiti. Nama biraatiin ati garuu jedhaan. Adda baafadhu jedhaan. Ijoolleen ta'in jedhaan. Itti muddiin kan kee miti jedhaan. Kan kee itti qabsiisiidha jedhaan. Itti qabsiisii abidda fuurame. Ameen. Kanaafuu ijoolleen tasgabbaa'oo miti. Asis jedhu muuziqatti malaalu kanas inni ichisu sanas inni ichisu asis hin fiigu achis hin fiigu bakka hundumaa waca maaloo kana jaallatu tasgabbaa'oo miti bilchaatoo miti sadarkaa isaaniiti waan ta'eef isin garuudha ijoollee hin ta'ina. Kanaafuu gaa'edha ergaan kutaa kanamaa inni tasgabbaadha. Nama biraa qabaate tasgabbaa'i taa'eedhaan ijoollummaa keessaa bahiyeedhaan taphaaf waca argite duukaan deemineedhaan. Because bara kana tapha baay'ee jira, waca baay'ee jira, amantoota kan dogoggorsiisu waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu itti qaba ammas itti muddiin kan kee miti of eeggadhu jedhaan. Itti qabsiisiitu kan keeti jedhaan. Sirbarraa fagaadhu jedhaan. Faarfannaatti dhiyaadhu jedhaan.
Maaliif jennaan kana ta'uu baannaan jedha kutaa kana keessa maal jedha barumsa sobaatu jira barumsa dogoggoraatu jira barumsa axaarotaatu jira warra haxootatu baay'ate bara kana hin saamamta አታላዮች jedha አታላዮች አጭበርባሪዎች በዝተዋል warri አታላይ warri አጭበርባሪን ኩኒ ዱቢ ዱጋ ፈካቱ ቀበተኒ ዱፉ kitaaba qulqulluu qabatanii dhufu waan garagaraa qabatanii dhufu achiyo si dogoggorsiisu takka mana waaqayyooti si baasanii bineensatti silaatu addunyaatti silaatu hojii fooniitti silaatu booddeetti si deebisu yeroo madheenya All Africa Conference of Church hirmaachaa turre World Council of Church irraa jechuudha mother organization kan ACC World Council of Church irraa kan dhufe luba Matthias Rose kan jedhamutu dhufe inni originally biyya Scotland irraati biyya Scotland waldaa Scotland tajaajilachi waggaa 25 tajaajileedha waggaa 25 tajaajilee ergasii waa'ee dargaggootaa kana tajaajila dargaggoo kana haasawuu jalqabnu isa baay'ee mataan dhukkubseedha hin dandeenye humnaa ollitu ta'eedha maal taatanii jennaan dargaggoon nurkaa ba'eedha eessa deeman jennaan biyyi lafaa nurraa fudhateedha biyya lafaatu dargaggoon nurraa fudhate haxxummaan biyya lafaa sekularizimiin kuni dargaggoon nurkaa fudhate waan si dhibu'eedha waggaa 10 qofa fakkeenya statistics yoo sitti meedhe dargaggoo nama haaraa lubbuu haaraa nama 9 qofaan arge waldaa keenyatteedha within 10 years waggaa 10tti garuu immoo waggaa sana keessatti nama 500 ol sirna awwaalchaa gaggeesseera amma immoo sodaan guddaan nu qabnu average umriin average waldaa keenya waggaa 70 baay'een isaanii dadhaboodha mishiinaroota duriiti dadhaboodha waggaa 4 booddeen jirani baay'een isaanii maximum 10 booddeen jirani gara gooftaatti deemuudha eeyyatu waldaa fuudhaa waldaa baay'ee gurguramaadha waldaa duwwaa tafe masgiida taa'eera magaazanii taa'eera baay'eessa mana sirbaa taa'eera boo'icha keessarra maal gootanii riisarchii hojjettanii kana sirreessuudhaaf yaaltanii waan nuti hin goone hin jiru riisarchiin hin hojjenne hin jiru waan nuti humna keenyaa ol ta'e addunyaan nurkaa fudhattee dargaggoo baay'ee imimmaan buusaa baay'ee gadda guddaadhaan nattaasa'e nuuf kadhadhaa maaloo nu dhaqqabaa maaloo baay'ee kanan gammadu immoo as gaafa dhufnu immoo persentiin 75 ol dargaggoota waldaan keenya dargaggoodhaan guutuudha Afrikaa biyyoota garagaraa gaafa arginu waldoota Afrikaatu waldaan guutuudha waaqayyo mee kana nu eebbise maal jedhu san waaqayyo from northern hemisphere to the southern hemisphere move godheera dur mishiinaroota nuti sun erge amma immoo seentu nu qaqqabaa amma yeroon kan keessaniidha mee harkeessan ol kaasa waaqayyo yaadadhu Awurooppaa jedhame waaqayyo yaadadhu Ameerikaa jedhame waldaan kufaatii guddaa keessa jirti rakkina guddaa keessa jirti jechuudha because yeroo Jarmanii deemne kanuma argine waldaa Luuteraanii deemneerra Kaatolikii deemneerra Rifoormii deemneerra hin jiru dargaggoon keessa maanguddoota keessa jira dargaggoon eessa jira ennaan ala jira mana dhugaati jimaata galgalarraa kaasee mana dhugaatiitti mana kubbaati istaadeemiidha achi ilaala maleen deemu fiilmiidha indaastiriidha maaloodha hin jiru waldaa keessa amma immoo waaqayyo garuu waldaa akkasii dargaggootaan guutuu nuuf kenneera mee waa'ee dargaggoota keenya harka walitti buusnee galateeffannoo ammas waaqayyo isa dargaggoota akkasitti waldaa guutuu nuuf kenne waaqayyoof galanna ta'u kun opportunity guddaadha isaan irraa barannee immoo dargaggoorratti hojjechuun barbaachisaadha maaliif kanaaf appreciate godhe akkas torbaan kennamee fi akka tajaajilaniif carraa kennuu waan guddaadha waaqayyoof galanna ta'u egaa maaliif jennaan haxxootatu baay'ate haxxootatu waldaa keessaa irra dhaloota mancaasaa jira misleading theology kuni topiikii guddaa ture amma Lutheran World Federation sagantaa qabdu sanarratti even AAC irratti amma misleading theology kun mislead gochuurra dogoggorsiisuurra darbee ajjeesutti ceera now misleading theology moved from misleading to killing theology because dhiyeenya kana achuma Keeniyaatti maaltu ta'e miidiyaadhaan BBC'n faallee gabaasaa turan achuma paasteroota gaafachaa ture namtichi lafa qaba lafa bal'aa qaba waaqayyo dhufuu ga'eera kanaafuu gara waaqayyootti deemna kanaafuu gara waaqayyootti deemuudhaaf immoo nyaata nyaatinaa jedhee akka horii akka loonii oofee moonaatti galche namoota bakka waaqayyootu jedhee gara waaqayyootti deemna jedhee wrong theology-dhaan namoota nyaata dhowwe almost hamma guyyaa kaleessa moo guyyaa lama dura namoota 180tu du'e 180 because of wrong theology because of misleading theology namoonni dhuman maaliif namoota akkasiitu jira inni garuu maal qabateera haxxummaa isa jedhamu kana jechuudha kana qabateera kita wangeela qabatanii dhaloota burjaajessaa yeroo nama sibiraatiin dammaqee jedhaan abshaala ta'eedhaan haxxee ta'eedhaan kanaafuu namoonni akkasii kaaniiru tasgabbaa hedhaga ijoolleen maal ta'e asis jiru dhaan bishaanii akkuma markaba raasu as raasa achi raasa akkasin ta'inaadha dhaabadhaa dubbii sagalee waaqayyoorra tokko immoo ka'ee achuma Keeniyaatti immoo
I am Jesus jedhee dhufe gaa. I am Messiah jedhee dhufe. Ani ergamaadha. Ani Yesuusidha jedhee dhufe naan torbaan isaa immoo torbaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti fannifamee du'ee du'aa ka'e torbaan itti yaadannudha. Amantoonni kaan immoo gaafatan okay rakkoon qabate Yesuusidha. Eeyyee kanaafuu rakkoon qabu amma kun torbaan kuni torbaan Yesuus itti fannifamee du'ee du'aa ka'e waan ta'eef rakkoon qabu jimaata si fannisna sanbata guddaa du'aa kaataa jedhaniin. Jimaata si fannisna sanbata guddaa immoo du'aa kaataa ay lakki kan koo ga'een jiru ganaadha jedhe. Dubbiin jajjabaachaa dhufte lakki kan koo ga'een jiru kan koo ganaa waxa bajjii keessaa jedhe achuma immoo namoonni dubbiitti jajjabeessinan achi baqatee badeedha. Kanaafuu arra warra akkasitti ka'e kanaafuu maal godhaa tasgabbaa'a nama sibiraatiin tasgabbaa'eedhaan waca argite duukaan fiigineedhaan ijoollummaa keessaa baheedhaan. Kanaaf egaa isin garuu unuun jedha isin garuu ijoolleen ta'inaa karaa hundumaan gara Kiristoositti guddadhaa. Ishee karaa hundumaan jettu kana immoo underline godhaga. Karaa hundumaan in a holistic way. Waldaan makaana Yesuus holistic ministry jetti. Holistic ministry, holistic theology. Mootoonumti waldaa makaana Yesuus maal jedha? Serving the whole person. Guutummaa namaa tajaajilu. Addressing the spiritual needs and also the physical needs. Gaaffii hafuuraas deebisu, gaaffii foonis deebisu. Karaa hundumaan dhaloota guddisu. Mee ameen? Isa harki mirgaa keenya wangeela qabatee harki mitaa keenya immoo misooma jedhu jechuudha. Mee kitaaba qulqulluu warri harkaa qabdan harka mirgaatiin ol kaasa. Akkas ol kaasa. Warri moobaayiliis qabdan rakkoon qabu ol kaasaati. Harki mirgaa koo jedhame. Hundumtuu ol kaasaati. Harki mirgaa koo jedhame. Yeroo hundumaa wangeela baataa jedhame. Bara koo guutuu wangeela lallabaa jedhame. Wangeela afaan jiraadhaa jedhame. Haleluuyaa. Harka bitaa immoo achumatti ol kaasa. Harki bitaa koo immoo jedhame. Misooma hojjetaa jedhame. Hin guddataa jedhame. Misoomni sun dhufee maal godhaa? Wangeela utubaa jechuudha. Akkasitti wal utubanii addunyaaf eebbataana. Mee ameen? Karaa kana witness and service. Witness and service. Witness and service. Waldaan keenya akkasitti tajaajilti jechuudha. Maaliif kun eessaa dhufee jennaan? Waggaa 500 irraa waldaa haaromsa waldaa keessatti bakka guddaa kan qabu Martin Luther akka jedhe the two hands of God. Harka lama Waaqayyoo jedhe. Fakkeenya gaa. Waaqayyoo karaa harka lama hojjeta. Harka mirgaatiin karaa waldaa kiristaanaa dhaloota dukkana keessaa ifatti fidaa. Abaarsa keessaa eebbatta fidaa. Jireenya abdii hin qabne irraa gara jireenya abdii qabutti fidaa jedhe. Harka bitaadhaan immoo siyaasa gaggeessaa jedhe. State. Dinagdee gaggeessa, hawaasummaa gaggeessa. Iddoo lamaantu Waaqayyo nu barbaada. Mee ameen? Because baay'een jiru amma iddoo lamaan warri dhaabatan iddoo sanas iddoo kanas warri jiran nama sibiraa qabi ati eebba waldaa kiristaanaati jedhaan. Eebba dhaloota kanaati jedhaan. Maafi wangeela sin lallabna, dinagdee keessa sin jirra, daldala keessa sin jirra, gaggeessummaa keessa sin jirra, qonna keessa sin jirra, service sector keessa sin jirra, industry keessa sin jirra. Mee ameen? Harkeessan ol kaasaa sanin eebbisa. Karaa hundumaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojii keessanitti, bahuu keessanitti, galuu keessanitti, karoora keessanitti, fuuldura keessanitti Waaqayyo isin haa eebbisu. Karaa hundumaan guddachuu. Mee ameen? Maaliif jennaan? Kaayoo nama qabaa jedhu namni. There are two purposes of humanity. The first purpose is the higher purpose jedhu. Purpose inni jalqabaa isa guddaadha. Inni guddaan kun wangeelaaf jiraachuudha. It is the great commission. Isma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deemaa jedhe saba hundumaatti isaan jaallachuu koo itti himaa jedhe. Egaa isinis waldaan kun seenaa guddaa hojjechaa jirti. Iddoo baay'eetti iddoo lallabaa dhabdanii namoota baay'eetu karaa tajaajila keessanii gara gooftaa dhufaa jira. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ammayyuu Waaqayyo kana caalaa isin eebbisu. Hojii wangeelaa hojjechuu inni baankarii ta'e inni akkaawuntaantii ta'e baankii keessatti ambaasadara Yesuus Kiristoos mul'isa. Inni siyaasa keessa jiru siyaasa keessatti ambaasadara Yesuus. Inni immoo daldala keessa jiru daldala keessatti ambaasadara Yesuus. Barataan barsiisaan iddoo hojjetutti ambaasadara Yesuus. Nama sibiraatti bu'e ati iddoo deemte hundumaatti jedhaan. Yesuus hin lallabeedhaan. Yesuus hin jiraadhuedhaan. Bakka number one inni guddaan isaan jiraachuudha. Isa lallabuudha. Isa jiraachuun akka itti lallabnu keessaa tokkodha. Inni lammaffaan immoo the lower purpose jedhu. Kaayoo saxinnaa serving the nation in your profession isa jenna. Accountantii taataa, medical doctorii taataa, lawyerii taataa, nama agriculturii taataa, nama businessii taataa. Karaa sana hundumaan dhalootaaf eebba taataa. Mee ameen. Kanaafuu karaa hundumaan dargaggoon keenya guddachuu qaba. Hagara jedhutti finna gaamma. Maaliif jennaan waldaan keenya theologiin keenyas kanuma, ministiriin keenyas kanuma akka waajjira dargaggoo fi ijoollee waldaa makaana Yesuusitti mul'atni nu keenyarru researchii hojjannee akkasumas findingii arganne akkasumas immoo holistic ministry waldaara dhaabanne strategic planning waldaara dhaabanne vision isaa develop yoo goonu akka jenne ijoolleen keenya dargaggoon keenya tajaajila hunda galeessaan ijaaramanii
tajaajila hunda galeessaan ijaaramanii kennaa hafuura qulqulluu isaan keessa jiru akkasumas dandeettii uumama waa lama gaa kennaa hafuura qulqulluu jira dandeettiin uumamaa immoo jira isa lamaansa adda baafatanii ergasii immoo guddifatanii ergasii itti fayyadamanii dhalootaaf eebba waaqayyoof ulfina ta'anii arguudha mee ameen mee akka jennu kennaa isaanii sirriitti akka qabannuuf kennaa isaanii kan hafuuraas kan uumamaas meeqa jedha adda baafatanii achuma keessa ispoortii ta'a adda baafatanii guddifatanii itti fayyadamanii namootaaf eebba waaqayyoof ulfina ta'anii arguudha. Amma namatti hin tolu ijoolleen keenya kun asii kaameraa waraabaa anis footoo kaasaa kun asii saawuнд siistemii adjust godha kun gitaara taphataa kun saksifoonii kun kiiboordii baay'ee namatti tola isaan nuuf eebba keenya kun taalentii dandeettii kennaa guddaa waaqayyo isaaniif kennedha. Karaan nuti irratti hojjechaa jiru tokko keessummoo isa kana waa'ee ijoollee keenyaa waa'ee dargaggoo keenya harka walitti buusaa waaqayyoon galateeffadha. Kennaa guddaadha dandeettii guddaadha waaqayyo sina eebbisu isa kana irratti hojjechuudhaadha. Egaa ganama kana an gabaabsee kana irratti xiyyeeffadhu. Amma barumsi an dhiyeessu fakkeenya 22 lakkoofsa 6 kan jiru yaaduma isaa qofa gabaabaatti dubbadha. Fakkeenya 22 lakkoofsa 6 irratti isa sana ka'umsa godhadha barumsa kiyyaaf. Fakkeenya 22 lakkoofsa 6 maal jedha? Mucaa kee, ilma kee, intala kee karaa inni irra deemu irratti, karaa isheen irra deemtu irratti guddisiidha. Gaafa dulloomes guyyaa dulloomes karaa sanarra daandii sanarra maal hin godhu? Hin goruudha. karaa isaa irratti guddisiidha. ልጅን በሚሄድበት መንገድ ምራው በሸመገለም ጊዜ ከዚያ ፈቀቅ አይልም ይላል። karaa inni irra deemu irratti gaggeessi. Egaa ganama kana irratti dargaggoon maal barbaadu jedhee gama dargaggoo bakka bu'ee dhiyeessa. Dargaggoo bakka bu'ee dargaggootaaf dhiyeessa, maatiidhaaf dhiyeessa, waldaa kiristaanaatiif dhiyeessa, warra biyya gaggeessaniif dhiyeessa. Because as keessa jiru waan ta'aniif, gaggeessitoota biyyaa jiru waan ta'eef. Kanaaf hundumaaf akka ta'uu fi dargaggoon maal barbaadu kan jedhu irratti ganama kana dubbadha. Saatii booddee immoo dargaggoof maaltu barbaachisa kan jedhu irratti xiyyeeffadhee xumurra jechuudha. Guyyaa guutuu kana irratti xumurra. Ergaan kun hundumaaf kan ta'udha jechuudha. Amma dargaggoon maal barbaadu jennaani dargaggoon maal barbaadu kan jedhutti yoo dhufnu kitaaba fakkeenyaa boqonnaa isaa 22 lakkoofsa 6 isa jedhu amma laallee jirra. Karaa isaan irratti guddisuun daandii isaan irratti guddisuun barbaachisaa akka ta'edha. Egaa maatiidhaaf jalqaba waan jechuu barbaadu maatiin bu'uura waan hundumaati. Family is a foundation. Dhaabbanni jalqaba waaqayyo hundeesses maatiidha. The first institution that God established is family. Addaamii fi Hewwan walitti fidee gidduu isaaniitti gaa'ela dhaabe. Nama sibiraatiin dhaabbanni jalqabaa jedhaan. Waaqayyo hundeesseedhaan. Maatiidha jedhaan. Maatiin bu'uuradha jedhaan. Maatiidhaaf dursa kennuun barbaachisaadha. Maatii yoo cimaa ta'e waldaan cimaa taati. Maatii yoo cimaa ta'e biyyi cimaa ta'a. Maatii yoo cimaa ta'e jireenya hawaasummaallee tasgabbaataa cimaa ta'a.
Mafaan ijoolleen keenya dargaggoon keenya immoo abdiidha. Mee ameen. Abdii waldaa kiristaanaa, abdii biyyaa, abdii dinagdee, abdii hawaasummaa, abdii waan hundumaati. Dargaggoon yoon jiraatiin bor biyyiin jiru. Kanaafi faarfannaa 127 lakkoofsa irratti maal jedhaa? 127 lakkoofsa 3 ijoolleen kennaa Waaqayyootiidha. Mee ameen. Ijoollee kan kennu eenyudha? Waaqayyootu kenna. Abbaan manaatii fi mana ijoollee argachuuf waan isaan ta'an foon tokko ta'uu qofa. Kana booddee waan hundumaa hojjetee harkatti godhee miilatti godhee maalotti godhee ji'a sagaliif walakkaa yoo ga'u amma garuu guyyaatu ga'ee na duraa bana hidhaa dhufa gadaamichi. Abbaa manaatii fi haadha manaatu alaarmii guuttate? No, Waaqayyooti yeroo sanatti ajjasti godhe. Mee ameen. Nama si biraatiin Waaqayyo bareechee si uumeedhaan. Mee ani bareedaadha jedhame. Eeyyuu bareechee si uumee? Bakka bareechee nu uume ግሩምና ድንቅ ሆኜ ተፈጥሬ ያለውና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሮባ የደፈ ያቲን በሬዱን ፉኛንኬ ሚልኬ ማሎንኬ ሲንጀደ ነመከከ በሬድን ጅሩ ቢኮዝ ናምኒ ሲፈካቱ አዱኛ ከነረን ጅሩ ከሌሳ ሲንቱሬ አራስን ጅሩ ቦሩ ሲንጅራቱ ቢኮዝ ዋቀዮ ፎቶኮፒን ጎዱ በሬቼ ዋን ሃራ ኡማ አሜን ለመቻተ ይወርሱ ሚያከትኑ በሬቼ ላላ ፉኛኑ መከና አቶማ ፉኛንኩን ኦልገረ ገሌራ ታየደ ፉማን ኦልገረ ጋፉማ ቦካሩ ወከቀበኔ ደምና ደስላ garuu bareechee nuume ijoollee keenya bareechee fayyaa gaarii nuuf kenne baga ati nama biraatti bu'ee dala ati farda miti horii miti loon miti harree miti gaangee miti jedhaan ati nama fakkaattii Waaqayyootti uumamteedhaan fakkaattii Waaqayyootti yaaduu dandeessa hojjechuu dandeessa bifa Waaqayyootti bareeddee uumamte mee warri nama ta'uu keessanitti gammaddan Waaqayyoof galata fidaa bareechee na uume haleluuyaa. Hanaafuu gammaduu qabna jechuudha. Hanaafuu maatiin bu'uura ijoolleen dargaggoon keenya abdiidha. Waan tokko immoo yaaduu qabdu asirratti gaa. Waan isin yaaduu qabdan ijoolleen yeroo hundumaan wajjin hin turan. Dargaggoon yeroo hundumaan wajjin hin turan. Keessattuu nama waggaa 18-20 sana booddee waliin argitan yuunivarsiitiidha, digirii jalqabaati, digirii lammaffaadha, maastersiidha hin ba'u. Amma garratti hojjechuun dammaquudhaatu yeroon jiru. Maaliif sana booddee akkuma umrii isaaniitti isin dhagaan yeroon isin dhagaan ammadha. Dargaggummaatti, ijoollummaatti yeroo isin wajjin jiranitti isin dhaga'u, abbaa dhaga'u, obboleessa guddaa dhaga'u, obboleettii dhaga'u. Amma garratti hojjechuun yeroon darbeennaan namni isin dhaga'u, nama si biraatiin yeroon darbeennaan hin ta'u jedhaan. Atuma yeroon jiru itti fayyadame jedhaan. Nugaa gibbii mishinarootaatti guddanne gibbii mishinarootaatti yeroo guddannu warra gara lixaa kan amma warra Ameerikaanii faatu United States akkasumas warra Sweden warra Germany faatu deeme gara kibbaa gara keenya immoo warra Denmark warra Norway faatu dhufe. Egaa gibbii mishinarootaa keessatti waan guddannee fi warra Denmark warra Norway faatu ture. Abbaan keenya achitti duraan waardiyyaa turan gibbii faranjootaa keessatti haati keenya immoo hojjettuu manaa turte achitti wal arganii ida'amanii nummoo dhalanne jechuudha. Nummoo ergasii dhufne ijoollee faranjootaa wajjin waan guddanneef gibbii isaanii sana keessatti egaa ergasii faazaris kan barsiisaanidha maazaris kan barsiisaanidha achuma baratanii hojii gargaraa hojjetu egaa amma gibbii sana keessatti yoo guddannu horii qabna turre loon qabnaa fardoo qabnaa maal qabnaa achi gaggeessaa saba kaa turanii faazarii waggaa dheeraa akkasumas kantiibaa magaalaas ta'anii waggaa dheeraa hojjetanii amma fayyatanii hojjetu egaa waggaa dheeraa gaggeessan achuma keessatti horii qabna horii baay'ee qabna farda tokko immoo qabna fardi sun immoo hin dhalte ilmoon fardaa darmeen hin guddatte darmeen sun hin guddattee darmee immoo yeroo itti qabanii leenjisantu jira yeroo itti qabanii leenjisan atuma hardha borii atu jedhanii darmeen sun hin guddattee iddoo itti qabanii leenjisan sana darbite achi lafa darbeen hin guddatteem mee nama leenjisu barbaada nama cimaa barbaada jedhan because namni salphaan qallaan akka koo kun hin danda'u anu amma erga fuudhee dhiqoo furdachaa rafa egaa amma nama cimaa barbaada jennaan girjaa namicha jedhamu tokko barbaadan girjaan kun furdaadha hojjaa qaba humna qaba cimaadha baay'ee hin dhufe girjaan wadaroo fidee achi morma isheerra buusee kuma godhe gaafa inni qabuuf jedhu girja isa jabaadha jedhamu sana fuutee achi buuste hedhe achiin mukatti fidee barzaafitti hidhee kun immoo hin danda'amte hidhee barzaafitti hidhee morma ishee amma leenjisuudhaaf cabsuudhaaf gaafa inni xaa godhe wadaroo furdaa sana hin rifate girji. Achiin sibaagoo furdaa bite abbamoo bakka biraatti deeme sibaagoo furdaa isa duraa kan caalu wadaroo kan caalu fidee amma immoo morma isheetti hidhee xaa godhe mas hedhe isa dhumaa jedhe one more chance isa dhumaa isa wadaroo isa maadabaraarraa hojjetamu tokko beektan ta'een beeku gara keenyatti traditional achitti hojjetama maadabaraarraa hojjetama isa sana immoo fidee isa dhumaati gaa furdaa isaa fidee gaafa inni mormatti hidhee xaa goote ijjeen satti chaala kana booddee hin danda'u jedhe girji achiin gibbiin suni dallaadhaan dallaa leemmaatiin ijaarrame. Atuma utaaltu dallaa leemmaa gubbaa baate leemmichi immoo garaa ishee waraane marrimaan ishee hin jige gaafa isheen marrimaan ishee jignu immoo hin iyyine
iyyareeb garasis namni fiigee dhufe hin qabani achi immoo akimiin hin dhufe garaa ishee kana immoo hin hodhan erga garaa ishee kana hodhanii booddee miila ishee immoo hin hidhan torbaan lama booddee immoo atuma jettu atuma sochootu waan itti miila ishee hidhan sana ammas hin kutte erga kuttee booddee amma immoo hin gulufti deebitee ammas gaafa guluftu immoo harki fuulduraa kun hin rukuta atuma rukuttu zibaagoon sun immoo hin hiikame isatti hodhan sun kirriin sun hin hiikame ammas marrimaan ishee hin jige hin duute maaliif fakkeenya kana siniif kaate maaltu kana godhe jennaan yeroo itti leenjisuu qaban maal taate darbite yeroo itti leenjisuu qaban waan darbiteef eewu qabee dandaare eentu qabee nu dhaaba sichi danda'e jetti atuma fiigduu caccabde kanaaf ijoolleen dargaggoon atoo yeroon jiru maaliif namni jireenya isaa guutuutti persentii 90 duudhaa jireenya isaa boritti gaggeessu develop kan godhu yeroo ijoollummaatti yeroo dargaggummaatti amma dhaga early age kanarratti waan argateen duudhaa isaa value isaa seet jennu sana develop godha waan argateen boru jireenya isaatti gaggeessa nama sibiraatiin dammaqii jedhaan kanaaf ijoollee mucaa kee karaa inni irra deemu irratti guddisi jechuun maal jechuudha nan qabxii muraasan dubbadha tokkoffaan sagalee waaqayyootiin guddisuudha inni tokkoffaan inni guddaan isa kana the word of God sagalee waaqayyoo hundeedha hundee jireenya guddinaati sagalee waaqayyoo murteessaadha sagalee waaqayyoo ijoollee keenyaaf dhaloota ola deemaa kanaaf barbaachisaadha dubbiin Ameerikaaf Awurooppaa gara keenya akka hin dhufne kufaatiin achi akka biyya keenya hin arganne akkuma boleessi keenya nuuf aarsaa ture araaraan nu milladhu jennee araaraan gara sagalee waaqayyootti dhaloota deebisuudha isa kana nyaachisuudha maafi sagalee waaqayyoo Maatiyos 19:14 irratti maal jedha ijoolleen gara koo haa dhufani maaliin godhinaa ijoolleen gara waaqayyoo gara sagalee waaqayyoo haa dhufani gara gooftaa Yesuus haa dhufani because gooftaan Yesuus jalqabarratti sagaleetu ture sagalichi waaqayyo bira ture sagalichumti waaqayyo tureedhe sagalichi foon uffatee dhufeedha and he is the word of God kanaaf ijoolleen gara Yesuus haa dhufani and literally ijoolleen sagalee waaqayyoo haa baratani ijoolleen karaa waaqayyootti maal godhan haa jabaatani haa guddatani yoo kanan ta'in boru kufaatii guddaatti seenu boru miidhama guddaatti seenu kanaaf warri kaatolikii maal jedhu jechama tokko qabu liji hin jedhu ilma kee amma waggaa 7 isaatti naa kennee jedhu bara isaa guutuu kaatolikiin akka ta'u isa taasisaa jedhu ijoollummaatti natti kenni bara isaa guutuun kaatolikiinis taasisaa jedhu amma kanaaf natti ijoollummaatti ijoollee keenya sagalee waaqayyoo hidhachiisu nyaachisuu kan qabnuuf jechuudha nu amma akka waldaa keenyaatti amma akka youth and children departmentiitti waldaan hundumtu dargaggootaaf kan ta'u library qabaachuu qaba inni strategy nu develop godhuu keessa library mana kitaabaa jechuudha akkuma media studio qabaachuu qaba jennu kana studio kana qabaatee hojii media irratti hojjechuu qaba jenna inni guddaan immoo akkasumas immoo beekumsa isaaniitiin guddisuudhaaf library qabaachuu qaba dhaloonni dubbisuu qaba dhaloonni sammuun isaa ijaaramuu qaba kitaabilee hafuuraa qabaachuu qabdi waldaan library bante kitaabilee business kitaabilee leadership kitaabilee guddina garagaraatiif ta'u dhaloota dubbisu because readers are leaders waan jedhaniif warra dubbisu sagalee waaqayyootiin warra ijaarame horachuu qabna jenneeratu hojjechaarra amma isa kana waldaa garagaraatti hojjennu dhiyeenya kana barumsa akkasii waldaa miizaan beetel gara miizaanitti barsiise namni tokko library sana yoo jalqabsiisu kitaaba 200 kenne library dargaggootaatiif nama gara waggaa 70 an kana booddee dandeen dubbisu jedhe kitaaba 200 dooneet godhe library waldaatiif kana booddee kaatedraaliin guddaa waldaa kana ijaaramaa jira kaatedraalii sana keessa kutaan guddaan immoo library ta'a hojjettoonni wangeelaan dubbisu amantoonni dubbisu luboonni dubbisu barumsa sobaarraa of eeggatu warra haxoota sanarraa warra sobdootarraa of eeggatu hin cimu hin bilchaatu ijoolleen hin dubbisu karaa hundumaatti mee ameen mee in ta'a ameen ani immoo waldaan kun waldaa guddaadha hojii gurguddaa kana caalummaa akka hojjetu waan beekuuf kennaati qoshee qabadhee dhufeera ishee kana immoo nama tokkotti laadhee qabxii kan garaa dubbadhee xumura jaarsolii waldaa keessaa nama tokko gaggeessaa waldaa fi luba waldaa keessaa nama tokko as naa dhufe bakka bu'aan tajaajila dargaggoof daa'immanii nama tokko as naa dhufe harka walitti buusa as naa gaggeessa kennaati qoshee ittiin laadha.
kaayoon keenya guddaan dargaggoon akka dubbisaniif ijoolleen akka dubbisaniif kitaabilee akkasii kun maatii biraas akka qabuuf waliin taanee irratti hojjenna. Laayibirariin guddaa yoo banam amantoonni hundumtuu kitaaba tokko yoo gumaachan yeroo tokkotti kitaaba 2,000, 3,000, 5,000 abrahootii isa xiqqaa asitti banuu dandeenya jechuudha. Waaqayyo nu gargaara, Waaqayyo sina eebbisu. Waaqayyo sina eebbisu. Egaa inni kun fakkeenya ijoollee sagalee Waaqayyootti guddisuu isa jedhuufidha. Mee ameen. Maaliif jennaan gaaf tokko Dr. Gammachiis akka jedhe fakkeenya guddaa inni nama baay'ee jaalladhuuf kabajuudha, bakka guddaa jireenya kiyya keessatti qaba, dhiibbaa guddaa nama uumedha. Asuma barsiisu ani yeroo ni high schoolii baradhu waa'ee tajaajila afuuraa kanaa waa'ee tiyoolojii tajaajilaa ta'uu kana keessa kon tureedhe. Injiinara ta'a yookaan doktora ta'a yookaan maaloo ta'a maatii koo keessa kan jiru kana tureedhe. Garuu 11 12 yoo siqaa dhufu keessi kiyya ati tajaajilaadha naan jedha, tajaajilaadha ati tajaajilaadha naan jedha. Achiin atoo eenyuyyuu hin eegin tiyoolojii barachuun filadheedhe kan biraa dhiisee carraa guddaatu qabu. Tiyoolojii maaf tajaajilaadha naan jedha keessi koo waan afuuraatu guutee. Haati koo hin taatu lakki akka abbaa kee hidhamuufi. Egaa abbootiin jirtu as inni sirreessuu dandeessu yoo dogoggore. Lubni dastaa bobbaa fa'aa hidhamaniiru, gargala guddaa arganiiru. Egaa luba tasfaayii dinagdee fa'aa wajjin gargala guddaa nama arganidha. Akka abbaa kee hidhamuufi rakkachuufi yoo kana ta'uufi no. Armeendi jaalaluma haadhaati malee tajaajila dhabuuf miti. Abbaan immoo dhuguma Waaqayyo sitti dubbate, dhuguma Waaqayyo tajaajilaa ta'e siin jedhee. Eeyyeen tajaajila tiyoolojii barachuun tajaajilaa ta'uudhaaf gaarantii miti. Tiyoolojii barachuun gaarantii miti. Baay'een isaanii tiyoolojii baratanii gara biyya lafaatti seenaniiru jedhe. Waan biyya lafaatti seenaniiru jedhe. Tajaajilaa ta'uu yoo barbaadde kitaaba qulqulluu fidee hodhu naan jedhe. Isa kana fudhu jilbeeffadhu naan jedhe. Isa kana nyaadhu jilbeeffadhu immoo kadhadhu. Nyaadhu kadhadhu. Nama si biraatiin dubbii Waaqayyoo nyaadhu jedhaan. Jilbeeffadhu immoo kadhadhu jedhaan. Nan nyaadha nan kadhadha. Waaqayyoo karaa sanaan na baaseedha. Mee ammayyuu harka keessa qaba dhaloota as keessa jiru maqaa Yesuus Waaqayyo haa baasu. Nan gaafadhee nama amma kitaaba 200 miizaanitti kenne kana Dr. Gammachiis wajjin baradheedha. Dr. Gammachiis wajjin yeroon baradhee akkam ture jireenya isaa barumsa isaa jireenya fuuraa isaa jedhee gaafadhe. Dr. Gammachiis barumsatti baay'ee nama cimaadha jedhe. Barumsa qofa miti jedhe. Hin kadhatamu jedhe. Spiritual life isaa baay'ee cimaadha jedhe. Ergasii immoo jedhe ሁል ጊዜ ከክላስ ወደ ክላስ እንደገባ ከክላስ ወጥቶ ወደ ዶርም እንደገባ ይጸልያል። የወቀቱ ሞሱታን ከዳቱ ይል ዋቀዮ እግዚአብሔር ሆይ ዋቀዮ ማልማር ቀሰበ ከና ኡመተ ከና ወረን ፈይን ከና ገጌስቶ ተከኛ ሉቦ ተከኛ ወልዳ ከኛ ዳሎ ተከና ይደ ከዳታ አቺን ክሲን ረቲ በነሜደ ዶርሚ ኬሳ ራፉ እንደንደኝ ማሊፍ Gammachiistu nu jeeqee yeroo san doktorii miti gaa. Nu jeeqeedhani kisiin itti baname. Dormitti aanurraas kisiin itti baname. Isatti aanurraas kisiin itti baname. Ani immoo kadhannaa koo dhaabuu hin danda'u. Kadhannaa malee jiraachuu hin danda'u. Waan si dhibu amma jaarsi akka jedhe gaa. Warri kaleessa isa kasasanii har'a mandarnaashinaaliidha jedhe. Inni kaleessa immoo kan nyaatee kadhate intarnaashinaaliidha jedhe. Nama si biraatiin ati mandarnaashinaali barbaaddamu intarnaashinaaliidha jedhaan. Waaqayyo internationalis na taasisu. Egaa internationally ta'uudhaaf immoo isa kana dhoksaansa. Amma gaa inni North America Lutheran Church keessatti assistant to the bishop mission director dha hojii guddaa hojjetu. Egaa namni kun akkasitti addunyaadhaaf nama eebbataa jirudha. Dhoksaansa eessaa ka'ee jennaan sagalee Waaqayyo. Ameen. Kan hin duune kan hin dulloomne dubbii sagalee Waaqayyo isa jiraataa isa dhaloota ijaaru isa seenaa keenya jijjiirame. Ameen. Sagalee Waaqayyo isan dulloomne isa seenaa namaa jijjiiru. Mee warri sagalee Waaqayyootiin seenaan keessan jijjiirame qofaan harka keessan natti agarsiisa na jijjiireera warri jettan. Haleluuyaa. Harka walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Haleluuyaa. 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 Isaan mamaare የአምላኬ ቃል አያረጅም የኢየሱስ ቃል አያረጅም ዘላለም ይኖራል እያበራ ከሚያምኑት ጋራ ሰገሌ ዋቀዮ hindulomu ሰገሌን ኢየሱስ ኮ hindulomu በረበራን ጅራታ ibsa አማንቶታራ ሃሌሉያ በረበራን ጅራታ hindulomu ሜ አሜን isa jiraata isa hinduloomni kanammoo ijoollee nyaachisuudha dhaloota nyaachisuudha ሜ አሜን Kitaabi kun oldiidha jedhe dargaggeessatu bonkeen gaaf tokko kitaabi qulqulluun sagalee Waaqayyooti jennaan kitaabi gurraachi ati qabattu kun oldiidha waggaa 2000 oli naan jedhee dargaggeessa tokko natti dhufe kitaabi kun oldiidha 2000 oli ani immoo waggaan koo 17 yaangidha jedhe kanaafu 2000 years and 17 years irrelevant anaaf hin ta'u jedhe dulloomaadha jedhe bonkiin Waaqayyo mul'ata natti argisiise gargasi mucaasan ofittan qabadhe qeerroo koo dargaggeessa koo ilaa aduu kana hin argita jennaan hiyyeen nan argaa jedhe Akamira umriin shee meeqa taa'enna lakki 2000 oli jedhe akamira inoo itireedha maala uqofare in gubdi malee argite umriin kitaaba kana akkumatti jette 2000 ta'uu danda'a achi ol ta'uu danda'a arrayyuu du'aa kaasaa seenaa jijjiira du'aa kaasaa
kasa gooftaan jaalala hidhaa hiikaa nama banaa du'a kasa gooftaan jaalala hunda durga kwaayirin ture farfanna bayan jaalladha mati qoshii irraa faffagaadhee farfannallee egaa du'a kasa seenaa jijjiira mee ameen harkeessan ol kaasaa sagalee waaqayyoo jedhame bara koo guutuu na haa dhuunfatu jedhame amma gaa ijoollee keenyaaf kennaan guddaan isa kana warra musliimotaa yoo gaafattan ijoolleen isaanii sirriitti amantaa isaanii difendi gochuu danda'u sirriitti guddisu ijoollummaatti ijoolleen keenya akkam jiru eessa jiru dargaggoon keenya eessa jiru maafi har'a hojii guddaatu hojjetamaa jira karaa sekulaarizimii karaa isa kanaas karaa isa sanaas hundumtuu ijoolleetti duleera miidiyaanis hundumtuu ijoollee kana mancaasuudhaaf hojjeta waaqayyo moo nu eega mee ameen dhaloota akkamii oomishuu barbaanna dhaloota adda bahee waaqayyoof jiraatu mee ameen jedhame dhaloota adda bahee waaqayyoof jiraatu dhaloota adda bahee waaqayyoof jiraatu oomishuudhaaf immoo inni kun barbaachisaadha maaliif akkuma duraan jenne itti muddii keessas itti qabsisii keessas dhaloota dhaabatu hin barbaannu dhaloota kana bunnee baasuu qabna itti muddii keessa maaloo ameen jedhaa warri keessa jirtanis arruma kaanee bunnee sin baanna achi keessa yeroo tokko dambidooloo ture sagantaa tokko irratti gaafa keenya tokko natti mee hojjetaa wangeelaatu sagantaa kadhannaa dargaggoota irratti jedhe sagantaa kadhannaa dargaggoota irratti egaa inni tokko itti muddii biras jira jedhe itti qabsisii biras jira jedhe itti gorsanii hin rakkisee jedhe iddoo lamaanuu jira jedhe asis hin shubbisaa hin faarsaa gaafa gadi ba'us immoo hin shubbisaa jedhe achis hin dhiichisaa jedhe amma lakkee nan dide gaafa tokko sagantaa kadhannaa irratti immoo inuma kadhatu hin galateeffatu mee jaalala gooftaadhaaf qabdan ibsaa jedhe ni gaggeessu jaalala gooftaadhaaf qabdan ibsaa jennaan hundumtuu faarfachuutti ka'e jaalalli kee na dhibeeyaa jedhani tokko immoo sin jaalladha gooftaa aanonnee koo inni tokko immoo jaalaan duraanuu si qofa bee inni immoo hin barbaade hin dhabe hundumtuu faarfannaan jaalala gooftaa duraa qabame kan inni beeku jechuudha hin barbaade yes hin argate achi immoo akkas jedhe jaalala dhugaa ka wajjin dabarsinee faarfannaa isaati achi beesheesusim beesi gaafa akka sirbata eegaleef irrifate inni immoo qarxii dhagaa achi immoo hin sodaate beesheesusim asedhe akkichi immoo akka jedhe jenne kaa dur yesuusee koo jenne kaa dur yesuusee koo jedhe nama sibiraatiin wal keessa makiniyeedhaan adda bahiyeedhaan waaqayyo adda nu haa baasu mee ameen ayyaanni adda baanii akka jiraannu nu gargaaru nu haa argatu hin danda'ama adda baanii eeyyen mee hin danda'ama jedhame harkeessa hin danda'ama jedhame akkamitti danda'ama እንዴት ይቻላል jennaan እንዲሁ በጸጋው እንዲሁ በጸጋ እንዴት እንዲሁ በጸጋ ይቻላል አሜን ayyaanni isaa nu gargaara because we are Lutheran we say by grace alone hallelujah harkeessan ol kaasaa sana eebbisa ayyaanichi isin haa gargaaru dhaloota kana haa gargaaru qulqullummaatti akka jiraannu nu haa gargaaru kanaaf ijoollee keenya bilbila gaafatti kennu irratti hordofuun barbaachisaadha paaswordii isaanii beekuun barbaachisaadha hamma guddatanii of danda'anitti maaliif seexanni teknooloojii kanatti baay'ee itti fayyadama karaa telegiraamii karaa feesbuukii karaa tiktookii dhaloota mancaasaa jira hordoffiin barbaachisaadha kutaa isaanii cufanii maal hojjetu maal ilaalu maal hordofaa jiru baay'een isaanii karaa kanaa seexanni balleessaara waan ta'eef irratti hojjechuun barbaachisaadha inni lammaffaan immoo dandeettii fi fedhii isaaniitiin guddisuudha gabaabsee xumuru dandeettii fi fedhii isaaniitiin guddisu maa jechuudha dandeettii fedhii isaaniitiin guddisuu kan jedhu kun tokko sagalee waaqayyoon guddisu jedhamudha dargaggoon kana barbaadu gaa lammaffaan fedhiif dandeettii isaanii kitaaba Asteer boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 5-8 yoo dubbistan kitaaba Asteer boqonnaa isaa 2 lakkoofsa 5-8 yoo dubbistan waa'ee seenaa Mardokiyoos faa dubbata Mardokiyoos seenaa Asteer faa Asteer abbaan qabdu Asteer haadhan qabdu Asteer biyyan qabdu waan baay'een qabdu gaa hin qabdu sana waan gurguddaa abbaa haadha biyya nama kana inni hin qabdu jedheen guddisne hin qabdi waan isheen qabdutti lakkaa'e konfidensiidhaan guddise nyaata gaggaarii nyaachisee guddise kookkisee jaalalaan guddise jaalalatti argisiisee guddise ergasii konfidensiidhaan biyyoota 127 irraa shamarran dhufan hundumaa caaltee no chapstick no lipstick no ምናምን stick no shit no ምናምን tokkoffaa baate nama sibiraatiin simboodha simboo waaqayyootiidhaan kan nama bare
ol kaasaa sinan eebbisa maqaa Yesuustiin lafa jirtanitti Waaqayyo simboo isiniif haa kennu. Simboo Waaqayyo kenneef. Egaa simboo konfidensii guddaadhaan guddatte waan ta'eef immoo hin sodaanne maaf waan qabdu ton ta'e waan isheen hin qabne ton ta'e waan isheen qabdutti maa guddise. Nama sibiraatiin waan hin qabne lakkaa'ineedhaan. Eebba qabdu lakkaa'ineedhaan. Waaqayyoon galateesseedhaan. Yoo san inni kan biraas hin dabalamaadhaan. Mee ameen. Seexanni yeroo baay'ee maal godha kanan qabdu sanan qabdu kanaafuu bu'aan qabdu kanaafuu ibsaa qabadhu of ajjeesisin jedha. No kaayoon koo guddaadha. Mee ameen. Kanaafuu konfidensii guddaadhaan guddise. Kanaaf dargaggoota keenya irratti nu wanti nu gochuu qabnu tokko dandeettii isaanii adda baasuudha. The greatest discovery kennaa fi dandeettii qabnu adda baasuudha. Akkuma isinitti mee ijoollee faranjii maatiin maal godhu warri faranjoota nu yoo wajjin oolu sana waa fidanii dura kaa'u. Asii waan elektirikii waan elektirooniksii fidanii kaa'u. Asii meeshaalee ijaarsaa kaa'u. Asii immoo waan kubbaa fa'aa kaa'u. Mucaan jarri maal godhaarti yeen nagaa nuti konfiizduu taane. Ijoolleen garamitti fiigu jedhanii jalqaba intarestii isaanii adda baasuuf. Isa waan elektirooniksiitti fiigu kana mafcaa fuudhee hinidhaa hiniikaa. Mucaan kun elektirikaal injineeringii jedhanii achitti guddisu. Mucaan fuudhee raadiyoo fayyaa teeppii fayyaa hidhee hiika. Nummoo hin cabseem hin hiikeem hin cabseem balleesseem jenna maaf nuun kwaan hiiknee hidhuu miti bannee cufuuf carraan qabnu. Gubbaa ta'a. Gaafa nu kajennu dhis hidde. Injiru carraan subhaanallah. Inni dha'u waan ta'eef akkasii dhiis waan jedhaniif isaan garuu akkasitti adda baasu. Waan isa karaa konistiraakshini sana mucaan kun siviilitaa fakkaata kun. Iddoo siviilii dhaabbatee harka rukutaa fi siviilii injiineriidha. Profesii dhagaa. Waldaan makaan Yesuus waajjira raajummaan qabdu malee raajummaatti namanti. Egaa inni asii immoo kubbaatti taanaan akkasitti guddisu Roonaaldoo ta'ee Mesii ta'ee guddata karaa isaatti jechuudha. Jarri maal gochaa jiru kennaa isaanii adda baasaa jiru. Kanaaf dargaggoon maal jechaa jiru wennaani fedhiif dandeettii keenyaan nu barsiisaa jiru. Fedhiif isaanii dargaggoon ijoolleen fedhii isaanii duukaa barachuu qabu. Mucaan keessa isaa injineeringiin hin jiru taanaan injineeringiitti hin dhiibin. Keessa isaa seera barachuun daanyaa ta'uu ogeessa maaloo ta'uun hin jiru taanaan itti hin dhiibin. Keessa isaa adda baasee karaa isaatti guddise. Abbaan isa dhaga'u, haati isa dhageessu, walti mootummaan isa dhaga'u, fedha malee ijoolleedhaaf fiilli kennuun hin ta'u kasaaraadha. Maaliif warri entrepreneurs akkas jedhu? Success comes easily if you love what you do. Namni waan danda'u yoo hojjete, namni waan danda'u duukaa yoo deeme milkaa'a. Maaliif fedhiif dandeettii sana keessa keenya kan ka'u Waaqayyo waan ta'eef. Mee ameen. Kanaaf ijoolleen keenya fedhiin isaanii eessaa dandeettiin isaanii hoo maaloodha jedhanii adda baasuun barbaachisaadha. Mucaan maani yeroo seminarii seenu antiyoolojii barachuuf seenu mucaan tokko immoo dhufee muuziqaa barachuu jalqabe kiraash koorsii waliin fudhachaa turre. Ergasii ati eessaa dhuftee an duraanoo kasin baradhee yuunivarsiitii Finfinneetti baradhee jalqaba ekoonoomiksii baradhee akka jedhee taasise atoo innaan ani immoo Maqaleetti baradhee yuunivarsiitii Maqaleetti injineeringiin baradhee xumurtee innaan hin xumurree maaloo innaan nan dadhabee innaan nan dhiisee maaf natti ulfaatee maaf hin jaalladhu namni waan hin jaallanneen barachuu hin danda'u. Dadhabaa ta'ee miti bakka isaa miti malee. Nan dhiisee waggaa tokko akkuma ta'ee baradhee achi nan dhiisee ergasii keessa kee maaltu jiraanna muuziqaadha jedhe. Kanaaf hin dhufee waggaa tokkoffaa hin baratee achi immoo waggaa lammaffaan baratee gaafa waggaa sadaffaatti siqan immoo amma baandii hundeessanii baandii hundeessanii istuudiyootti faarfannaa taphachuu jalqabe baandiidhaan taphachuu jalqabe amma dur Maqalee jiraatee abba birrinaa ergedha. Amma immoo amma kennaa isaatiin gaafa hojjechuu jalqabu asii baandii taphata asii istuudiyoo taphata asii achi deema asii kana hojjeta abba birrii waan ayyaana birrii 5,000 isinii galcheera kan lukkuweedha nan daakku kan oolaa birrii 10,000 isinii galcheera jechuu jalqabe maaliif bakka isaa argate amma gargaaramurra atuma barachaa jiruutu beeka gargaaruu jalqabe gaaf tokkottuma deemnu makiinaa tokko dhufee bibibbedhe maaloo kaayeenyu tennaan hankooti kaa'edhe eessatti isin geeggessu nun jedhe dinqiidhaan gudiidhaan maaliif yennaan karaa isaa argate kaa. Bakka isaa argate ka nama sibiraatiin ijoolleen keedhaan bakka isaa akka argataniif heedhaan irratti hojjedhu heedhaan mucichi amma rakka sadarkaa guddaa argate maaliif bakka isaa argate kanaaf ijoolleen keenya bakka isaanii akka argataniif maaliif abbaan yeroo tokko maal godha ka'ee mucaan keessa isaa seera barachuun hin jiru yookaan fedhii seera barachuun qabu abbaan immoo ilaa mucaa kiyya ilaa lafa kana argite lafa kana ilaa abbaa seera abalutu narraa fudhachiise seera barattee na deebisiista daanyaa taateedha. Mucaan atuma hin jaallatin seeratti keessa hin jiru ka keessa isaan jiru ka. Ana jechuun seera barachuun dipaartimentii beekamaadha jaallatamaadha kabajamaadha garuu keessa isaa jiraachuu qaba jalqaba passion
Once you have a passion, you have energy. Aliko Dangote akkamitti abbaa qabeenyaa taate jennaani ani jedhe waanan jaalladhuuf waanan danda'uun hojjedha jedhe. Passion and ability. Waan jaalladhu waanan danda'u. Sana malee hojjedhu jedhe. Dhoksaan milkaa'ina kiyyaa kana jedhe. Waanan jaalladhu fedhii waanan danda'u dandeetti. Fedhii sanas dandeetti sanas kan nuu kennu Waaqayyoodha. Mee ameen. Namni tokko biizinasii keessa seenee baay'ee milkaa maaliif karaa isaatika. Namni karaa isaa yoo argate eentu qabee nu dhaba sichi danda'e fiiguudha sana booddee. Mee ameen. Nama sibiraatiin karaa kee argattee taa'edhaan. Harkeessan ol kaasaa Waaqayyo karaa keenya adda nuu baasee karaa keenya irratti nu haa milkeessu. Mee ameen. Kanaafuu ijoolleen keenya karaa keenya irratti nu deeggara. Karaa isaanii irratti ijoollee deeggaruun barbaachisaadha. Karaa isaanii irratti yoo deeggaru qabxiin inni sadaffaan immoo gabaabsee yoo deemu aadaa hojii gaarii Christian work ethics in qabxii sadaffaadha. Ijoollee keenya aadaa hojii gaariidhaan guddisuun. Aadaa hojii gaarii. Maaliif jennaan dhalooti keenya ammaa kun baay'ee hojii tuffata. Hojiin jaallatu, wanti xiqqaan jaallatu hin nuffa. Karaa qaxxaamuraa barbaada. Waaqayyo immoo karaa qaxxaamuraa keessa hin jiru. Nama sibiraatti Waaqayyo karaa qaxxaamuraa keessa hin jiru jedheen. Mootii gochuu yoo barbaade Waaqayyo Daawitiin eessa jalqabe jedheen hoolaa tiksee jedheen. Hoolaa tiksuu irratti effective efficient waan tureefi nama tiksuu irratti effective ta'e. Waan nama xiqqaarraa kaasee Waaqayyo nama guddisa. Mee ameen. Kanaaf sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Seera uumamaa boqonnaa isaa 2:15 irratti Waaqayyo gooftaan namichicha fuudhee Eeden keessa kaa'e akka hojjetuuf akka bareechuuf akka midhaasuuf fedhe hojiidhaaf. Mee hojiidhaaf an uumame jedhame. Jedhame harka keessan harki kun jedhame. Hojiidhaaf uumame jedhame. Harka nama simbira jiru qabame harka isaa hin laafamoon jabaata. Maaliif laafa hin hojjettu jedhaan. Hojjedhu sirriitti hojjedheen. Maybe hojii sammuu taanaan immoo rakkoon qabu hin fudhatamu. Maaliif yeroo nuti seminariitti barachaa ture organizational leadership Dr. Faqaaduu Qannoo jedhamu yeroo hundumaa make your hands dirty nuun jedhu. Make your hands dirty nuun jedhu. Maal ta'uu qaba hojjedhaa jecha laborious ta'a hojjechuun barbaachisaadha. Mee ameen. Amma yeroo baay'ee namni hojiin bu'aa cubbuuti hojiin bu'aa malitti no hojiin atoo namni cubbuudhaan hin kufin dura kenname. Maaliif namni boqonnaa saditti seera uumamaa boqonnaa saditti cubbuudhaan kufuun kan gabaabame sana dura hojiin kennameera. 2:15tti kenname. Garuu immoo erga namni cubbuudhaan kufee booddee dadhabsiisaa ta'e. Dadhabsiisaa sana malee hojiin dursee kennama sibiraatiin hojiin dursee kennameedhaan. Waanuma xiqqaarraa jalqabeedhaan. Hojiin tuffatiin maaloo'eedhaan. Afuura hojiitiin si eebbiseera eebbisaame. Borurraa kaatee tuuttaa keettee itti fiigdaa jedhaan. Bakka afuura hojiitti Waaqayyo nu haa eebbisu. Mee ameen. Dargaggoon keenya hojii dargaggoo jedhu horachuun barbaachisaadha. Waaqayyo nu haa eebbisu. Mee ameen. Amma hojiin kun ala qofa miti gaa. Manattis ogummaa garaagaraa. Shamarran keenyas ogummaa garaagaraa. Dhiironnis ogummaa mana keessaas qabachuun barbaachisaadha. Ogummaa yoon qabaatin hin ta'u nama salphisa ogummaa dhabuun nama salphisa. Amma ijoolleen shamarranii mana keessatti ogummaa haadharraa baruu ilmiillee abbaarraa baraa karaa haati baate ilmiin wallaaltu jedha Oromoon. Amma gaa dhiirri yoo fudhu haati manaa ogummaa gaarii yoo qabaatte baay'eetti tola. Akkasuma miti dhiironni. Amma gaa yeroo tokko mucaa durbaatu mana keessa teessee ijoollee gamaati mana keessa waan tokko haadha gargaaru mana keessa hojjechuun barbaaddu. Waan tokko waan isheen hojjechuu barbaaddu riimootii qabattee qaanaa TV bantee ጥቁር ፍቅር ነጭ ፍቅር በቃ ይሱ ganama teesse ganama bakka isuma bakka waan tokko haadhan gargaartu hojii hojjechuun barbaadu waan tokko bakka laaqana keenya birqee bishaan harkaa fidu nyaatti birqee nyaata kaas achi egaa hojii tokko waan tokko hojjetu waan tokko ergas egaa fuutii fi duutii naftudha miti heerumuun hinafuu ergas immoo hin heerumte gaafa seen heerumtu immoo haati ishee immoo mana isheetti galanii hiriyoonni ishees dhufanii nyaata hojjetu bareechanii hojjetu isaan hin hojjetu isheen immoo dhiyeessiti isa isaan hojjetanii jechuudha inni immoo kanan beeku abbaan mana jaljiloo amma inni beeku isheen hojjetti achi immoo inni isaan hojjetaa isheetu fida fide gaafa chingalateeffannaa ta'e gaafa nyaatu waaw ati bee tokkoffaadha bareedduudha nyaanni kee ililliin jiru sharaataniin jiru mana isaaniin jiru tokkoffaadha jedha isheen immoo thank you akka nama ofii hojjeteetti thank you akkasuma tokko beessitu inni kee bakka amma hiriyoota koo fidee dhufuun qabaa
hiriyoota koo fidee dhufuun qaba inni immoo hoogganaadha wajjira mootummaa tokko irratti hoogganaadha aangoo guddaa qaba hiriyoonni sana hiriyoota koo fidee dhufa laa harka kee kana nyaatan ittan agarsiisa yeroo hundumaa waajjiraatti haati manaa koo hojiin ishee maal mee gaafuma tokko nu fuudhi gali kaadhaniin gaaf tokko immoo torbaanota muraasa booddee fuudhee dhufe laaqanatti warra mana bareedduu koo maaloo koo kunoo fideessi dhufeera hiriyoota koo jedhe gaafa isaan dhufan haati mana hin jirtu galteetti hiriyoonni ishee mana hin jiran galaniiru mala kota ta achi mama hin dhufaniim eewfa hiriyoota qabatee dhufeem eewfa abalufa maalan hojjedha ishi achino bishaanitti naqi achiyo zayitii achino shunkurtii achiyo barbaree achiyo shuroo achiyo maaloo achiyo achi akkuma taatee gootee ergasii immoo ture kan nyaatichi niiga ergasii turte fiddee keessee ittootti baase tokko lama sadi seexana marzii godhu foon keenya baqee godhu ameen gaafa ameen kadhattee gaafa ameen jettu ittoon hin jiru waxiin inni buddeena irratti baasan sun hin jiru beeshesus aadaa waxichi qallachuurra darbee buddeen keessa seenee gaafa tiricha ol fuudhan waxiin akka jedha jala abbaan manaa wayyoo hambadee hin maraate maal qabatoo lafti kun baqaqee na liqimsee hin qaana'e ergasii hin qaana'ee akkasitti gaa guyyaa sana malee keessummaa tokko manatti hin fidu ciree manaan nyaatu laaqana manaan nyaatu ala maaf hin jiru ka eessa dhufa inni durii kan biraati teenkiyuu sun hundumtuu hin hafe feekiidha karaan sobaan darban amma gaa akkas ta'e kanaafuu haadha amma hoola dhega kanaafuu abbaan manaa boru haadha manaa yoo fuudhu haati manaa gummaa gaarii yoo qabaatte harmee waaqayyo si haa eebbisu jedhaan harmee ishee eebbisa ana haati manaa koo baay'ee cimtuudha nyaanni isheen hojjettu ililliin jiru sharaataniin jiru akka ishee sanaa miti koottaa laalaa amma gaafa gummaa ishee kana argu harmee surraa waaqayyo sana eebbisu jedhaan karaa haati baatee ilmeenii wallaaltan kana kanaaf ijoolleen keenya amma shamarran qofaaf miti dhiirotaafis kun gaaf tokko bishooftuu deemne bitachuudhaaf suuqii gaafa deemu mucaa xiqqoo takka dhufte maal barbaaddeen jette shamiziin barbaadeen kun xaalaanii dhufe kun dubaayii dhufe kun taayilaandii dhufe kun maaloodhaa dhufeetti eshi kun gatiin isaa wenna 700 900 300 500 ani shamizicha laaluu dhisee ishee laaluu jalqabe waggaan kee meeqan ku alama jette kana hundumaa eessa barteen harmee kurraa babbaarraan baree abbaarraa mammaarraa aadaa hojii gaarii irraa barte arkasii gatiillee waan jechuun sodaadhee waanuma isheen jetteen bitadhee waaqayyo si eebbisee achi bahe maaliif aadaa hojii hin barani ijoollummaatti dargaggoonni keenya waanuma xiqqaarraa kaasanii barbaachuudha mee ameen waaqayyo dargaggoota keenya hojiidhaan haa eebbisu maaliif waanuma xiqqaarraa kaasanii maaf amma yeroo baay'ee dargaggoo waa jalqabna yoo jedhan itti ashoofutu baay'ata maalorraa akkamitti kanaafuu kun ta'uun kan nama sibiraatiin waaqayyoodhaan waanuma xiqqaarraa kaaseedhaan si guddisaayedhaan si eebbisaayedhaan si milkeessaayedhaan dargaggoota keenya amma nuti paakeejii irratti hojjechaa jirru keessa tokko interpreneurshippiidha dargaggoota waa'ee hojii barsiisuu Christian work ethics barsiisuu hojjedhaa abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessu warra biizinesii baay'eetu waldaa kana keessa jira sagantaa dargaggoota irratti fidanii eessaa jalqabdan jedhanii akkuma gaazexeessituun daangootee interviyuu goote sana eessaa jalqabdan jedhanii interviyuu godhan dhoksaa isaanirraa waan baay'ee barachuun danda'ama hamilee kennuu jajjabeessuu waanuma xiqqaarra baru bishooftuma irratti gaaf tokko mannaaraama fuulduraan dhaabadhee nama neega mucaa barandaara teessee barandaa bishooftuura teessee shaayii gurgurti aannan gurgurti achi immoo obboleessa koo aduu keessa dhaabachuu irra kootu taa'inaan jette ennaan ayi lakki nama eegaan jiran maarree amma dhufuntuu taa'inaan gaheera ennaan rakkoon qabu kootu taa'inaan jette haasaan ishee natti tole because communicationin baay'ee barbaachisaadha biizinesii keessatti afaa gaariirra kafutfutuu fiituu akka jedhan sanaa jechuudha achi natti tole deemee aannan jaddee bira taa'e echi akkamitti jalqabdee hojii kanaa ennaan ani ette diploomaa amma accountingii amma level 3 tti fixa level 5 tti fixeera ette COCs fixadheera ette garuu qacaramuun barbaadu ette gaafa hojii barandaarratti shaayii hojjechuun jalqaba gaafa dhee abbaa kootti immoo abbaan koo zarii keenya narrabsiisin nama zarii keenya keessa barandaarratti gurguru hin qabnu jedhe abbaan zarii keenya keessa namni barandaara taa'ee gurguru hin jiru maqaa keenya hin balleessin jedhe abbaan haati immoo eradiisu waan abbaan kee dhiidetti hin galin jette obboleeyyaan immoo jedhan barandaa haadha barandaa dhufteedha gaafa isheen abjuu isheetti himtu haadha barandaa jedhaniin akkuma kana Yoosefitti qoosaa turaniin hin dhufe abbaan abjichaa jedhaniin abbaan abjuu dhufe jedhaniin abbaan abjuu isheedhaanis haati barandaa hin dhufte jedhaniin
Achi akkuma taatee asiis fudhattee achi fudhattee jalqabdi. Ganama kaatee hojii jalqabdi, ganama kaatee hojjetti, buskutii hojjetti, saambusaa hojjetti, maal hojjetti. Amma galiin kee akkami xiqqaan meeqa guddaan meeqa jennaan. Amma gaayetti xiqqaan 500 jetti. Guddaan 1000 jetti. Hedheen 1000 jetti. Achi keessa galiin kee meeqa ta'a? Total revenue profitiin isaa meeqa ta'a? Yoo kostii keessa baastu jennaan profitiin koo jette. Yoo 1000 argadhee amma 700 nan argadhaa jette. Guyyaatti. Eshi 700 200 irraa kaasnee 500 qofa yoo fudhanne ji'atti meeqa ta'a jechuudha. 15,000 argatte. Isa argadhu sana jette gaa. Isa argattu sana maal gootaa hin qusattaaree akkam goota jennaan akkaawuntiin baankiin qabaa jette. Torbanitti kurnaffaa koo keessan baaseetti natti tole gaa kiristaanaa jechuudha. Kurnaffaa koo keessan baasee kaan immoo baankii keessan kaadhaa jette. Eessa waldaa waaqeffadhaa? Eessa waldaa makaan Yesuus jala laqii waaqeffadhaa? Achi bishooftuu jechuudha. Achi turre waan ta'eef nuti yeroo seminarii barsiisaa ture. Achiin waaqeffadhaa jette. Ergasii maarree mul'atti kee gara fuulduraa jennaan waa lamaa jette. Tokko masaratidha maqaan ishee masarat supermarket jette. Waan lammaffaan kan biraa maalidha jennaan masarat cafe and restaurant jette. Mul'atti koo kana booddee asitti nyaattu dhuftee achitti nyaattaa naa jette. Baay'een gammade karoora ishee guddaadha. Amma birrii akkam qabdaa reen waan jedhu jette waan jedhu. Jalqabuu fedhaa karoorfachaa isa tokko jetti. Amma abbaan kee harmeen kee maaloon kee warri kaleessa tuffatan maal jedhu jennaan waan si dhufu abbaan kaleessa akka jedheen arrabsee amma dhufee mucaa koo hidha kana na cabsaa mana yaalaa deemuu barbaada birrii naa kenneen. Harmeen immoo dhuftee xaafii dhumee birrii wayii naa kennee xaafiin bitadhaa jetti. Mucaan immoo dhufee caammaa koo na dura warri duraan haadha barandaa jedhan sun har'a immoo kadhachuu jalqaban. Yoo mul'ata kee irratti hojjettan warri si tuffatan boru si kabaju. Warri si jibban si jaallatu. Warri gasi buusan ol si kaasuu jalqabu. Harki sun ol kaasaa sanan eebbisa. Maqaa Yesuustiin harki keessan hojjetu kun haa eebbifamu. Biizinesiitti haa eebbifamu. Daldalatti haa eebbifamu. Qonnatti haa eebbifamu. Waaqayyo karaa kana hundumaan isin haa eebbisu. Kana hundaaf immoo maaltu barbaachisaa jennaan fakkeenyummaan gaariin barbaachisaadha. Qabxee afuraffaa ishee kana qabadhaati. Fakkeenyummaa gaariidhaan guddisaadha. Ijoolleen abbaa laalu, ijoolleen haadha laalu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe Maatiyos 7:12 irratti? Maatiyos 7:12 irratti qabxee afuraffaadha kuni. Fakkeenyummaa gaariidhaan guddisaa isa jedhu. Ijoolleen fakkeenyummaa gaarii barbaadu. Dargaggoon fakkeenyummaa gaarii barbaadu. Ilmi abbaa laala. Intalli immoo haadha laalti. Gooftaan Yesuus kanuma maal jedhe Maatiyos 7:12 irratti? Waan namoonni akkasiniif godhan barbaadan isin dursaatii godhaati argama. The golden rule ወርቃማው ህግ ሰዎች እንዲያደርጉላችሁ የምትፈልጉትን ቀድማችሁ አድርጉ ይሄ ኢጆሌን ከሰን ሀቱ አከታኒ በርባዱ በርባደን ያቱን ታይና ኢጆሌን ከሰን ሶብዱ አከታኒ በርባዱ በርባደን ሶብዱን ታይና ኢጆሌን ከሰን አከና ማራብሳኒ በርባዱ አረብስ ነማ ይነረብሲና ነመን ጅቢና ፈከኙማ ጋር ዳን ጉድሳ አሜን ማሊፍ ሀቱ ሶብዱ ታናን እንተል ሶብዱ ታት ሀቲ ኦዴስቱ ታናን እንተል ኦዴስቱ ታት ሀቲ በቲ ታናን እንተል በተተቲ ታት ይችላል ማሊፍ እንደፈላያን ይችላል አፉረ ጋሪን አያነ ጋሪን በኩምሰ ጋሪን ፈከኙማ ጋሪን ጉድሶ ነማ ስብራቲን ፈከኛ ታየዳን ከራ ሁንዱማት ፈከኛ ታየዳን ከናቢ ኦሮሞሊ ይላሉ ሃዳላሊ እንተለ ፉዲ ከንጀሩ ከናፉ ፈከኙማ አቺ ፉደቱ ዋንተ ማ ጆሌን ጥቂት ጆሉማ ራካሰኔ ዋኑት ጎኖ ከስታንዳርድ ይትላሉ አና ሜሮቶ ከተኮ ሳይንስ ይዮና ጄቆ አከጀዳ ሙጫንኮ ሃዮን እንጂ ጀልቀባ ጋፍቶ ኮነ ብረ ዳበቴ ላሌ ወጋላማ ይሮሰና ላሌ ገጉረ ከስ ማሊፍ ስታንዳርድ ዳ ዋኑት ጎኑ ሳኒፍ ስታንዳርድ ዳ ከነጎቹ ኑራንጅሩ ፈከኙማ ጋሪ አሜን ኢሳ ሸነፋፍ ኢሳ ዱማ ተኮፋ ሰገሌ ዋቀዮቲን ጉድሱ ለመፋ ፈዲፍ ደንዴት ሳኒቲን ጉድሱ ሰደፋ አዳ ሆጂ ጋሪዳን ጉድሱ አፍረፋ ፈከኙማ ጋሪዳን ጉድሱ ሸነፋ ፊኒ ዱማሞ ኤባ ኢትሮብሱዳን ጉድሱዳ ኢጆሌን ማን በርባዱ ኤባ ደርገጎም ማል በርባዱ ኤባ ነመስ ብራቲን ኤቢ አፋን ከኬሳ ሀባው ይዳን አባሩፍ አቲዋማም ነዳን ኤቢሱዳፍ ማለዳን ከናፍ ሰገሌ ዋቀዮስ ማል ጅዳ ፈከኛ ኩዳለማ ኩዳ ሰዴት ረቲ ዱቢን ገርማሌ ዱበታሙ አከቢላ ነሞራና አይደ አከቢላ ገርማሌ ከን ዱበታሙ አራቢ ኦጌሳ ገሮ ነመፋይሳ አይደ ኢጆሌን ኬኛ ከን በርባቺሱፍ ሳኔፊ ኤባዳ namni abaarame mana barumsaa seeneefi namni eebbifamee seene garagara sammuunsa yoo abaarame seene barumsi galuuf chemistry galuuf ingiliff galuuf maths galuuf barsiisan maths ka'e 1+0 meeqa ennan abaarame deemira yoo ta'e 10 nedha akkamitti zeeroon gabbaa tokkos gabbaa maaliif abaarame reka haati abaartee geessitee abbaan abaaree mana barumsaatti hin caba gaa'elli isaan milkaa'u biizinesiin isaan milkaa'u hin barataa hin hojja hojiin hin jiru hin milkaa'u hin daldala hin milkaa'u hin qotata hin milkaa'u karaa isaatti hin milkaa'u waaqayyo abaar sana dhaloota kanarraa haa kaasu maaf abbaatu abaara haadhatu abaara sanyiitu abaara
Maaf ijoolleen yoo abboomamu didan kanarraa dhoksaan guddaan Yoosef irraa nuti barru maa inni Yoosef abbaa isaatiif armee isaatiif in abboomama mana Pooxifaaraatti in abboomama mana Fari'oonitti in abboomama abboomamuun bakka Yoosef jiru hundumaatti jira kanarraa kan ka'e milkaa'inni isa wajjin jira yoo abboomamtu abbaa si eebbisa haadha si eebbisa guddaa si eebbisa xinnaa si eebbisa in eebbifamta mee ameen. Kanaaf ijoolleen abboomamuu qabu jechuudha. Obedience hin barbaachisaadha dhaloota kanaaf jechuudha. Yoo eebbifaman hin milkaa'u. Yoo eebbifaman hin guddatu. Yoo eebbifaman iddoo guddaa ga'u. Mee ameen. Kanaafuu ijoolleen keenya kan gochuu qabu kanumaa jechuudha. Eebba itti roobsuudhaaf abboomamuun barbaachisaadha. Fakkeenya tokko dubbadhee ka'ee xumura. Biyya keenyatti waan ta'e isinitti hima. Abbaa qabeenyaa tokko jira. Abbaan qabeenyaa kun ijoollee qaba. Ijoollee durbaas ijoollee dhiiraas qaba. Mucaan inni jalqabaa baay'ee rakkisaadha mallisa. Mucaan inni jalqaba amalli isaa baay'ee ulfaataadha. Abbaa lola, abbaa dheekkama, abbaa arrabsa. Abbaan hin dulloome, hin guddate, hin dhukkubsate. Hin guddates, hin dhukkubsates hospitaala seene. Bakka abbaan dhukkubsatee hospitaala seenetti mucaan inni hangafaa rakkisaan kun dhufee arrabsa abbas. Abbaa lola, abbaa dheekkama ammas. Abbaan ergasii hin abaare, durumaa abaare, ammas abaare du'e. Bishaan yookaan lagni gahuu darbuu ga'e sin fudhatin jaarsi du'uu ga'e. Sinam bakka itti geessee araarafattu hin qabdu. Abbaan hin abaaree hin du'e. Erga abbaan abaaree du'e booddee ijoolleen qabeenya sana qooddatan. Ilmi hangafaa kun reestooraantiin isa ga'e mana nyaataa guddaa qabu hin fudhate buutikii suuqii guddaa qabu hin fudhate sadaffaa immoo mana wofcoo mana baaburaa midhaanii kan hin kennameef waa sadi. Sadan saayyuu in atuma hojjetu in kasaaree hin cufe. Hin kasaaree hin cufe. Waan kan biraa hin jalqabe hin kasaaree hin cufe. Hin kasaaree hin cufe ammas hin dandeenye. Amma obboloonni isaa jechuudha inni tokko doktorii ta'e kilinika giddugaleessaa qaba doktorii ta'e isheen takka hoolseeleriidha haadha qabeenyaati hundumtuu qabeenya gurguddaa qabu inni garuu mana dhoqqee mana ciccitaa caccabaa keessa taa'ee gaafa sin argu birii 10 naa kenni saambusaan bitadhaa sin jedha daaraa ta'eeti hiyyoommateeti ijoollee kootii waa bita birii naa kenni sin jedha dhufe nam hundumtuu rifata maal ta'e inniidha namni immoo beeka abbaatu abaareedha abaarsa abbaatu akka godheedha maal tokkessa godhe maal tokkessa godhe maal tokkessa godhe naan abaarsa abbaateedha. Abaarsi abbaa hin cabsa. Abaarsi abbaa abaarsi haadhaa gadheedha. Ijoolleen dargaggoon keenya yoo abaarsi irraan ka'in hamma fedhan yoo baratan hin milkaan. Barumsatti hin milkaan, biizinesiitti hin milkaan, hojiitti hin milkaan, siyaasatti hin milkaan, karaa deemanitti hin milkaan. Maaf abaarsi abbaa, abaarsi haadhaa, abaarsi xiqqaa, abaarsi guddaa gadheedha. Jireenya isaanii qaba. Gaa'ela isaanii qaba. Fuuldura isaanii qaba. Sammuu isaanii qaba. Karoora isaanii qaba. Har'a Waaqayyo dargaggoota kanarraa kana hin kaasa. Eebba abbootii keenyaatiin Waaqayyo kana hin kaasa. Harka isaan ol kaasa Waaqayyo jedhame. Abaarsa kamuu jedhame karaa abbaa jedhame karaa haadhaa jedhame sanyiirra sanyiirratti jedhame dhaloota darbee jedhame kan na argate jedhame ofirraan kaasaa jedhame narraa kaaseedha narraa kaaseedha narraa kaaseedha maqaa Yesuusin abaarsi sirratti dubbate kamuu sirraa haa ka'u ameen sirraa haa ka'u dhaloota kanarraa haa ka'u ola deemaarraa haa ka'u ameen haa ka'u. Waaqayyo dubbii arraba keenyaas haa jijjiiru. Maalirraa abaarsarraa gara eebbaatti. Mee ameen. Nama si bira qabii abaarsarraa jedhaan. Eebbatti jedhaan. Dubbiin arraba kee haa jijjiiramu jedhaan. Abaarsarraa gara maaliitti? Kana maaf dubbiin arraba keenyaa jijjiiramu. Manatti yoo galtan dubbiidhaan ciqiciqiidhaan hin jalqabina. Nagaan mana kanaaf haa ta'u jedhaa. Ijoollee eebbisaa xiqqaa eebbisaa dubbii arraba keessanii jijjiira. Kanaaf change your words and change your world jedhu. Change your say and change your day jedhu kana. Dubbiin arraba kee jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba. Dubbiin arraba keenya jireenya keenya irrattis kan namoota irrattis dhiibbaa guddaa qaba. Mucaa ija hin qabne yookaan ijaan hin argine tokkotu bal'aa tokkotu karaarra waraqata kaa'ee kadhata. Ishee kanaan gara kadhannaatti deemnee xumurra. Karaa kaa'ee kadhata. Maal jedha waraqachi? I am blind, please help it. Iji koo hin argu na gargaara jedha waraqaa kaa'ee. Waraqaa kaa'ee kadhata. Ergasii namni darbee madarba birishan biri tokko birishan biri 10 darbee madarbee kennaaf. Ergasii mucaan bareedduu tan dhufte qacci kwa yoo bira geessu biri baay'ee hin qabu. Hin gadditeef. Ergasii waraqaa sana fuutee garagalchite. Naannessitee akka jettee barreessite. Biri baay'ee waan hin arganneefi amma gawaan isheen jette qofaa laalaga. Inni I am blind, please help me jedhee barreesse. Isheen immoo garagalchite. Today is a beautiful day, but I can't see. Guyyaan irraa garmalee bareeda. Garummaan hin argu. Jettee ishee makana barreessitee achi keesse. Ergasii nama dhufu hundumtuu hin arge. Guyyaan irraa garmalee bareeda. Angarummoo hin argu. Ambadu 50. Hin dhufa kan biraas. Guyyaan irraa garmalee bareeda. Angaruu hin argu. Ambadu 50. 10 soddoma. Maal? Biriin hin dhufe. Namtichi confused ta'e. What's going on? Egaa warri ijaan hin argine kun dhagahuudhaan tuttuquudhaan dandeettii guddaa qabu waan ta'eef ergasii gaafa ishee lammaffaa deebitee dhuftu hin dhagaye.
nufti gamas qac gaafa laaltu birri guddaa argateera achi miila ishee qabee maayinni maal laalaa jira yaman guud ነው maayinni dinqiin akkasii jennaan akka jette very simple jetteen it's very simple changing words dubbii ma qofa maal godhee jijjiire nama si biraatiin change your words jedhaan dubbii arraba kee jijjiire jedhaan abaarsa ofirratti hin dubbatin jedhaan ani milkaa'u ani hin qabu ani hin du'a ani maal wanta hin jedhi waaqayyo si wajjin jira hin milkoofta hin guddatta nama guddaa sin taata addunyaaf eebba taata dhalootatu si eeggachaa jira kana manu duwwaan ameen haa jedhu mi dhalootatu na eeggachaa jira jedhaan an dhaloota eebbaati jedhame warra amma missionarii ta'e injiinera ta'e plus missionarii doktora ta'e plus missionarii maal ta'e plus missionarii addunyaadhaaf eebba ta'u as keessa waaqayyo hin baasa dabalee baay'isee hin baasa ati eegdu waaqayyo dursee qopheesseera mee ameen anaaf waan dargaggoota keenya waan goonu dargaggoonni waan daqiiqa lama keessatti waan tokko goonee xumurra daqiiqa lama qofaa fudhannee dargaggoonni umriin keessan 40 gad ta'e iddoo jirtanutti na dhaabadha 40 gad ijoolleen dargaggoon dafaati waaqayyo guyyaa har'aa isinii kenneera torban keessanii milkaa'inni keessan fedha waaqayyooti 40 gadi hori taatan amma gaa abbootii keessaa nama tokko qofaan barbaada nama guddaa nama fakkeenya nu ta'u isaan as nu dhufu harmoota keessaas nama tokko isaan abbootii bakka bu'anii dhaloota kana isiniif dhiifneerra jedhanii bakka bu'anii nuti immoo isaan araarfanna waaqayyo immoo abaarsa kamuu nurraa kaasa mee ameen wanti kun waan xiqqaadha garuu jireenya keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba abbootii keessa namoonni lamaan hin dhufu achiin immoo harmoota keessaa nama tokko isaanitti maayikii nu laadhaa isaan bakka bu'anii abbaa keenya harmee keenya hundumaa bakka bu'anii isiniif dhiifneerra nuun jedhu isiniif dhiifneerra jedhanii achiin immoo nu eebbisu sana booddee homtuu nun naabusichi danda'e mee ameen isa sana gaa'ela isaa maaltu qabe biizinesii isaa maaltu qabe hojii isaa maaltu qabe abaarsa abbaati abaarsa haadhaati kanaafuu akka abaarsi isin qabu hin barbaaddanii akka abaarsi isin gadhiisu hin barbaaddanii mee nan barbaada jedhame abaarsarra bilisa ta'uu barbaada harkeessan qofa ol arri guyyaan kun guyyaa kooteedha amantiidhaan jedha amanaati jedha arri guyyaan kun jedhame sirriitti amana maaloo dargaggoo keenya guyyaan kun guyyaa keessanii torban keessanii guyyaan kun jedhame guyyaa kooti jedha abaarsa kamirraa iyyuu jedha arrarraa kaaseedha bilisan ba'a jedha harkeessan ol kaasa akkas jedha waaqayyo jedhame carraa kana waan na laatteef galatoom jedhaan amma jedhame dubbii sagalee kee dhaga'ee jedhame abbaa koo jedhame armee koo jedhame namoota gurguddaa jedhame warra gaddisiisee jedhame nan araarfadhaa naaf dhiisani nan araarfadhaa mi amantiidhaan jedha abbaa naaf dhiisi jedhame harmee koo atis naaf dhiisi jedhame mi harkeessan ol kaasa ila abbaan keessan kan isinitti gadde harmeen keessan kan isinitti gaddite nama guddaa kan gaddisiisan amma dhiifama gaafadhaa keessa keessaniin booddee immoo piraaktikaalii gootu amma gaa abbaa naaf dhiisi jedhame harka ol kaasa harmee naaf dhiisi jedhame amma isaan immoo harmees abbaas bakka bu'anii jalqaba isiniif dhiifneerra jedhaniin booddee isin eebbisu waan garagaraa jedhanii eebbisu sammuu keessan eebbisu gaa'ela keessan eebbisu fuuldura keessan eebbisu jireenya keessan eebbisu waan isin karoorfattan irratti waaqayyo isin akka milkeessuuf hin eebbisu sana booddee waaqayyo waan guddaa godha yoo isaan isiniif dhiifneerra jedhan amantiidhaan ameen jedhaa fudhadhaa inni isaan dhiisan sun dhuguma hin dhiifama kanaaf yoo isaan eebbisanis ameen jedhaa fudhadhaa inni isaan eebbisan inuma ta'a waaqayyo afaan isaan duukaa jira waan ta'eef isaanitti hallaadhaa waluma duukaa ergasii hin eebbisu jalqaba isiniif dhiifneerra jedhu achiin immoo isin eebbisuutti darbu. Isiniif dhiifneerra. Nu hundumti keenya isiniif dhiifneerra. Akkuma nuti isiniif dhiifne waaqayyo isiniif dhiisu. Gara fuulduraatti jireenya keessan waaqayyo isina guddisu, isina jiraachisu. Dhiifama waaqayyo biraas nu biraas argattaniittu. Isiniif dhiifneerra. Waaqayyo immoo isa isin
itti dadhabdan isin hojjettanii itti dadhabdan hunduma harka keessana eebbisu. Jireenya keessana eebbisu. Fuula dura keessana eebbisu. Booddee keessanis eebbisu. Dhaloota isin booddee jiranis Waaqayyo eebbisu. Biyya keenyas immoo Waaqayyo eebbisu. Isiniif dhiifneerra. Isiniif dhiifneerra. Isiniif dhiifneerra. Waaqayyo ka'uu keessan haa eebbisu. Bahuu keessan haa eebbisu. Taa'uu keessan haa eebbisu. Deemuu keessan haa eebbisu. Barumsa keessan haa eebbisu. Hojii keessan haa eebbisu. Bara keessan haa eebbisu. Mana keessan haa eebbisu. Fuuldura keessan haa eebbisu. Saba keessan haa eebbisu. Maatii keessan haa eebbisu. Biyya keessan haa eebbisu. Jireenyi keessan hundinuu kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo jireenya keessan eebbisu. Waaqayyo nagaa keessan eebbisu. Nagaan keessan baay'atu. Biyya keessan eebbisu. Jireenyi keessan barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyo waan isin gargaaruuf karaa inni irra isin deemsise irra deemaa. Ulfina Waaqayyootiif jiraadhaa. Ammas irra deebi'eenan jedha Yesuus Kiristoos isin eebbisu. Ulfinaan isin guutu. Warra isin booddee jiru haa eebbisu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Hallelujah, hallelujah. Galateeffadhaa, galateeffadhaa, galateeffadhaa. Galateeffadhaa. Narraa cabeera jedhaati galateeffadhaa. Harkeessan ol kaasaa. Narraa cabeera, narraa cabeera. Ani bilisa, ani bilisa. Abaarsarraa bilisa. Maqaa Yesuusin inni si qabe kana booddees hin danda'u. Sammuu kee qabuu hin danda'u. Jireenya kee qabuu hin danda'u. Gaa'ela kee qabuu hin danda'u. Miilla kee qabuu hin danda'u. Maqaa Yesuusin sirraa cabeera. Harkeessan ol kaasaa. Narraa cabeera jedhame. Narraa cabeera. Anarraa cabeera. Inni karaa abbaarraa dhufe, inni karaa haadhaarraa dhufe, inni dubbii kee duukaa dhufe, dubbii namootaa duukaa dhufe, sammuu kee qabaa kan ture, jireenya kee qabaatan ture, gaa'ela kee qabaa kan ture, barnoota kee qabaa kan ture. Maqaa Yesuusin amma si gadhiiseera. Gadhiiseera. Kana booddee hamaan kamuus hin danda'in. Bara kee hin danda'in. Tajaajila kee hin danda'in. Guddinni kee karaa hundumaan siif haa ta'u. Siif haa ta'u. Siif haa ta'u. Abaarsi yoo cabu dhukkubis irratti aboon qabu. Inni dhukkubsatu hundumtu maqaa Yesuusin fayyina haa argatu. Fayyina haa argatu. Fayyina haa argatu. Inni rakkate rakkina isaatii furmaata haa argatu. Inni dhiphate dhiphina sana keessaa furmaanni haa kennamuuf. Hallelujah, 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 hallelujah. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u. Ililleen siif haa ta'u. Si galateeffanna. Dhaloota kana waan nu eebbisteef si galateeffanna. Ola deemaa waan nu eebbisteef, ijoollee keenya waan nu eebbisteef, fuuldurri isaanii ifa waan ta'eef si galateeffanna. Hallelujah. Kana booddee ani nan jedhaa tajaajilli kee, jireenyi kee, barumsi kee, fuuldurri kee akka duraan ta'u. Ofirratti dubbannee xumurra. Kana booda jedhame. Fuuldurri koo jedhame. Barnoonni koo, hojiin koo akka duraan ta'u. Dabalaa deema. Sin eebbisa isa dhumaa kallattii hundumaan gad bu'uu miti. Maqaa Yesuusin kana booddee jireenyi kee dabalaa haa deemu. Tajaajilaan guddachuu, beekumsaan guddachuu, barnootaan guddachuu, daldalaan guddachuu, karaa hundumaan guddachuu. Inni kana dura yaaltee dadhabde ofumaan si dura haa banamu. Inni kana dura rukuttee dadhabde si barbaadu haa jalqabu. Inni ati yaaltee dadhabde Waaqayyo si wajjin taanaan salphaadha. Kana booddee barri kee maqaa Yesuusin bara boo'ichaa hin ta'in bara moo'ichaa siif haa ta'u. Mee barri koo bara moo'ichaati jedha ofirratti. Bara moo'ichaati. Bara moo'ichaati. Isa dhuma humna kannaaf kennu jedhame. Kiristoosiin hundumaa nan danda'a. Nan hojjedha. Nan baradha. Nan guddadha. Nan milkaa'a. Eebba dhalootaas nan ta'a. Inni ati jette kun maqaa Yesuusin siif haa ta'u. Eebba dhalootaa ta'i. Furmaata dhalootaa ta'ii hamaan sin argatini maqaa Gooftaa Yesuusin. Harkaaf ilillee guddaa Gooftaa Yesuusin fidaa. Waaqayyo sin eebbisu.